guyyaan kun guyyaa murteessaadha. Keessattuu barri haarayni barri 2016 keessatti barra wantoota moofaa qabatee ittiin dabru bara wantoota haaraya keessattuu kan mootummaattis akka paartii keenyaattis ariitiidhaan kalaqaan akka miti mootummaattis bakka mootummaan keenya keessattuu iddoowwan qaawni mootummaa jirutti miti mootummaanis seeneetti qaawwa sanduucha waan ta'eef garaagarummaas hin qabnu waan ta'eef keessattuu hojiiwwan sirna baazaarii kana wanti adda riskii keessatti oomishaa fi oomishtummaa garaagaraa muuxannoowwan jiran qindeessuudhaan keessattuu hawaasni adda riskiidhaa naannoo isaa kan jiru kun hundi hojiiwwan muuxannoo fudhachuu qabu keessattuu dubartoonni keenya dur ilaalcha dhiiraaf qabnu dhiirti ilaalcha dubartiif qabnu koorniyaa wajjin wal qabatee dubartiin akkamitti ooyiruudhaatti dhiirti kamitti nyaata bilcheessa ilaalcha dur aadaa boolatti hafaa qabnu san kan ittiin sirreessu kan ittiin hundi keenya dhaynee ittiin daawwannu dhiirti nyaata bilcheessuu akka dandeessu dubartiin ooyiruu akaafuu akka dandeessu garaagarummaa tokkos kan hin jirre ta'uu isaatii fi dubartiin dhiira taatee hojjechuu akka dandeessuu fi dhiirtilleen dubartii ta'ee mana keessatti illee akka dubartii deeggaruuf muuxannoo adda addaa qindaa'ee jira waan ta'eef muuxannoo kana anis isinis waliin taanee kan itti daawwannu ta'uu isaatii jechuudha. Dubartummaa, 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 niitii haadha qabeenyummaa, keenya mirkanaa'ee, qonnaan aadaa duree taanee badhaafamne, daldallee buufannee haadha maallaqaa taane, barannaa milkoofne medaaliyaa badhaafamne, daldallee buufannee haadha maallaqaa taane, barannaa milkoofne medaaliyaa badhaafamne. Raayyaan ijaaramne shanadhaanis gurmoofne, tulluu hiyyummaa diiguuf akka wal qabanne, siivil sarbaantii keessatti qooda keenya baane, haqummaan hojjennee adda duree taane, haqummaan hojjennee adda duree taane, yuunivarsiitii seennee digirii fudhanne, tajaajiltuu uummataa siivil sarbaantii taane, nuti dubartoonni gahee keenya baane, nuti dubartoonni gahee keenya baane, nuti dubartoonni gahee keenya baane. Fayyummaan keenya eegame haadha dhiiraa dubartii ta'uu ulfina arganne. Ambulaansiin kuuluftee manatti nu dhuftee karaa fagoo deemurraayis nu fuutee eksteeshiniin fayyaa iftiin nagaa nu cina dhaabbattee waa'ee qulqullinaa fayyummaa maatii keenya haalaan barsiistee waa'ee qulqullinaa fayyummaa maatii keenya haalaan barsiistee. Niitii haadha qabeenyummaa, keenya mirkanaa'ee, qonnaan aadaa duree taanee badhaafamne, daldallee buufannee haadha maallaqaa taane, barannaa milkoofne medaaliyaa badhaafamne, daldallee buufannee haadha maallaqaa taane, barannaa milkoofne medaaliyaa badhaafamne. Akkuma beekamu dhaabbanni HCS yoo ammoo sagantaan ifaa sagantaa waggaa 5 ta'uun isaa ni beekama. Sagantaa kana keessatti ammas
hojiileen adda addaa hojiileen kana dura isinii ibse guutuutti aanaa kana keessatti araddaa 19 irratti hojjetamaa jira. Sagantaan ifaagaa qindoomina dhaabbata mootummaa yookaan immoo aanota seektaroota adda addaa seektara fayyaa, seektara qonnaa, seektara barnootaa, seektara dhimma dubartii dabalachuudhaan hojii kana milkeessuudhaaf tattaaffii adda addaa godhaa jira waan ta'eef hojiilee hojjetamu jiru kan san keessaa ammas sagantaan har'a asitti riskii irra qophaa'e kun baazaariin isa tokko ta'a jechuudha. Baazaarii kanarraa egaa akkanumatti miti kan qophaa'e baazarii kanarratti hundaa'uudhaan hawaasni muuxannoo jiru teeknooloojiilee adda addaa jiru waan seeraa warraa barachuu qabu warraa barateeti akka dhuunfaattis ta'e akka gareetti hojiirra oolchee jiruuf jireenya isaa jijjiira jenneeti kan yaadnu.